deeme mana kee tiksee duukaanoo si'ii oli kan nuuf ergamte Maranatha Yesus koo daafi kootta daraa kee gara murate namni dhiise deeme mana kee ijuun dhumtu si eegaa eenyutu dhiifte saba kee tiksee duukaanoo si'ii oli kan nuuf ergamte Maranatha Yesus koo daafi kootta daraa kee bara keenya faayidaa filatee ulee harkasaa jiru ofirraa darbatee hojii midhaanuu biyya lafaa keessatti bineensatti darbatee saba dhiiga keetii namichuusa arguuf fariifata tikseen bara kana ofii of faarfata cabaan wallaanuurraa madaasaa bal'isee saba maaraftee kee mana keetti baasee tiksituun deeme si dhiise tiksee duukaanoo si'ii oli kan nuuf ergamte Maranatha Yesus koo daafi kootta daraa kee Kullumaake hiyyotaan guutame gantu akka Yihuudaati maqaan kee arrabsame ittiin boodanaadhaaf meeqatu si gurgure wangeelaa dahatee qarshii si jijjiire ani nilale
karaa kirraan goruu Faarsisi kabaje deebi'ee singanuu Duddaan salphaa ta'ee karaarraa nama maksuu Isaaniif gufadhee hin dhiisu si faarsuu Akkamittan siniisaa garaan koo danda'ee Miltoola fa'oonaa koo Yesuusii lallafaa ka'ee Biddeena jireenyaa gadaa baraa baraa sitti hirkadhe Yesuus kowwaa meeqa ooleera Tiksee koo akkamittan siniisaa Tiksee koo maaliifan si buusaa Tiksee koo hiriyyee garaa koo Tiksee koo kabajatii koo Tiksee koo akkamittan siniisaa Tiksee koo maaliifan si buusaa Tiksee koo jaalalli garaa koo Ansindisu kabajatii koo Tiksee koo Ansindisu Tiksee koo Ansindisu Ansindisu